جنبنورا لولا مسكورة yeroo ammaan tana nuti akkaliit miilaan dheenee yookaan baalagaariin dheenee fudhachuu turreemi amma ijoolleen ammaa dawwaltee moobaayil fangii jedhan yoo xaaflaan jee bakka ta'uun jeene sujuudnu bakka salaatnu akkana beekta tuu buuluuf batii shante amma garraan fadhe sana kiise kiise fante akkula balee sassalammattiine angula baliine konjoo si balaa gayan akka isaaba oluma keemi aboo bakka fuutanii na deebisaa osoonis bakka ammoo gaanni akkas jiru namuu lafuma kaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك خم مسلمة تاتي مرتينو الدنيا تنرى إدو غرغرا جرتو هندافو سران عيد مبارك خينيا خان أسيني سنين جاما جرو أكا إسين غهوف عبدي قدا قبنا الرقا بفخنان نموتا لالتاني قرطان كان يوتيوبرا انجينرا نمغا شبابا magaalaa Dirreedhaa keessatti ijootee keessaa tokko akkasuma gafa yuutuubaroota yoonne hangafa diraamaa jechuun ni dandeenya hangafa diraamaa Oromoo Shaarmaarkii Adam akkasuma hangafa Pirankii akkasi namoota arketan kana wajji ta'uudhaan arraa sagantaa iida sababeeffachuudhaan bifa kanaan mana kana keessatti shaafataa jennee dhufnee jirra. sagantaan teenya mata dureenis maalaa jennu guyyaa iidaatiin qiyaamaa fi qabrii takka immoo cinqii waan akkanaa osuma sommana kana keessa fudhachaa baane arrammoo xiqqoo buhaartiidhaan wal buhaarsinaa jechuudha. Saniifuu gaanu hundinuu mudannoo garagaraa iidarra qabnu akkasuma guyyaa iidaa maal walii himanii wal gammachiisanii waan jiru hunda takka carraa maayikii walii kan himnu ta'a jechuudha. Duraan dursee gara maqaa wal barnootaa fi Iid Mubaarakii dabarra. Hordoftoota amantaa musliimaa maraanuu baga ayyaana Iid al-Fitrii bara 1444 nagaan ittiin isin gahe Iid Mubaarak isiniin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Yaasin Najjaash yookaan kan ammoo Yaasin Orooti. Warra baranaa kan bareedduutiin isin jaa bagatti geessan Iid Mubaarak tafayyaa fi tajaalalaa tatokkummaa سنفاتاتو بكجر تنرى ربين اسم براجراته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكان في عبد العزيز الشافعي. أنا يوتيوبر اللي متي أرتيست اللي متي إن شاء الله إنسان وجده خنانجرا مزبزبين لما خنا جدتي إن شاء الله. مكان في عبد العزيز الشافعي اسم دينو بكجر تنتي يدي تبرخا تنجال لا تتقوم مع سنياتاتو وندخي سنو ورقو يا خناجه أمتى براتيس أمتى يرو ورد الدي وربين ولي نواقولو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوتا أمنتا إسلاما هندينو كسما عيد الفطر بقى جيساني رمضان خسن لي ربي سن راك قبلو سنين جا عيد تناس عيد جاللا عيد أمتو قوة ربي سنا والأمر تيسن سنا برخيسو سنين جا إسنين سوراز جر هنداو خنافو عيد مبارك سنين جيتين جرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكان خيا مقرسة أحمد نورين جامع من مسلمات الدنيا قوت رجرتن اسن الرانغفي تشولا بقى أيانا عيد الفطر بركم تكادي بافري فيها فرتمي فور اسنينجي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. إيجا داوتو تخينيا إيجا عيد مبارك اسنين جنة بودا غرا مدنو قويا إيدا نمني هندينو هاتيكاتو هاقودتو مدنو قويا إيدا نيكابا جولو ما ساخيستيس إيجا قدتي إبريخيستيس مدنو هند أبوهيچو saniifuu gaamee carraa waliif kannineeti namuu mudannoo isaa tagaafa ijoollee qabaatus ta'e erga guddatee kana isa mudatees nuuf himaa jechuudha. Yoo dhabe ammoo mudannuma biraa nuuf hima. Mudannoon qalee Yaasiniif himuu ture. Guyyaa Iidaati. Qaxaraa buleeti nama chaganda keenyaati. Qaxaraa bulee dirree Iidaa dhaqee akkuma achi galetti masgida dhaqeeti siree reefkaa jira miti siree reefkaa ta masgidaa san seelana afatee ciise beeyta qaxaraa qaba yeroo kana ijoolleen gandaa taaqaliit gurratte mee gutakka masgida seenaniiti masginni gandaa keenya hedduudha masginni waluma bira beeyta masgida hedduu jira agaran yeroo kana
siree reefkaa kan irra ciisu jiru kana fuudhaniituma carqii irra uffisaniituma nama yaamanii irra salaatan. Irra salaataniituma sabiil jechaatuma fuudhanii laa ilaaha illa Muhammad Rasulullah laa ilaaha. Amma waggaa isa fuudhanii deeman sabiil kaan isaan duuba dhaabbataniituma itti qofal. Amma gaa osuma deemu aduun isa gubdee siree reefkaa gubbaa jiru. Oluma keemii aboo bakka fuutanii na deebisaa osoon isin bakka amma waggaan akkas jiru namuu lafuma kaayee batachi adda kaayee. Akkasitti namoota biraa yaammateetuma siree reefkaa san fudhatee masgiida deebisee mana isaa deebi'ee rafee jechuudha. Inni lakkaa'onni masgiida rafeef ijoolleen dhuftee haqqalii nagaafattii dheeyisaaf ture beekta. Mudannoo gaafa durattiiti. Gaafa ijoolleedhaa taphachuun heddummaadha si galee. Akkasitti taphachuun heddummaadha. Osoo dirree iidaa bar biyya keenya amma biyya biraatti amma eegaan dhaqeen ajaa'ibama. Isaa 12 geenyaan dhumee jira. Salaata subii salaataniituma karaa dirree iidaa deeman jechuudha. Nuti gaa ilaa zaa takka zaa lama akkasitti eenyaame ganama subiidhaan ka'itiin eessaan dhaqanii beektaa bikka joottaniidha. Bikka joottanii taphatan kan. Ichi dhaqee osuma guyyaa iidaatiin joottanii osoo taphachuu jiru si galee akkasitti mucaa tokko ijoollole. Irraa nyaadhee akkamiin irraa nyaataa naas mokkorii maarree minaan jee irraa gisee wallolu. Akkasitti wallolle gisee wallollu niin tume baafachuutti hin jira. Akkasitti eegaan baafachuu jiru bikka kanarra na dheela as gubbaa gisee na dha'u guyyaa idaati. Ganama subiidhaan baasii osuma fiigu jirru ganda isaanii baadiyyaadha jechi kutee anis jechiin naan martee kufee ooyiruu keessa ciisaa ooleetiin iddini akkasiin na dabartee jechuudha. Gama asrii kanaan ribarraa jechuun kaa gisee dhiinis irraa bee hedduu jechi simmaraa beete akkasitti ooyiruu keessa ciisaa oolee iddini dabartee idda kiyya rafaatiin oolee jechuudha guyyaa sana mudannoo kanaatiin qaba. Ani ciidaas taanis hedduun qaba mudannoo. Anaa ijoollee xiqqoo akka ammaa kanaa miti xiqqoo sharra nyaadha beektaa. Hedduu sharrii dilata kanaan dalagaa itikaafa namni dhugaa seenee ani laayitaraan keessa haadhee seenaa nama miila jala akkana yoo nama qabde dafee waan hin ta'u dafee namatti hin qabu. Deegaa 10 booda siiqa dhugaatti siiqee garuu mataa bulsi godhee masgiida keessa ayyita beektaa. Naa laayitara faa qabadheen itikaafa seenaa halkan faara feen dhufa dhugaa namni subii salaata booda dafee amsoolaa kiyyaa firaasha kaayetumaan gachiisee xiqqoo hirriibni fudhate ilaalee. Amsoolaa irraa ol qabee laayitaratti qaba miila jala kana tafa kana irra turee ni naqqaa dhugaatti qoonii haa dhugaa yaade ka'ee deemee bakka kiyyatti deebi'a. Xiqqoo turee masjiida keessaa namni takka isa bira hin jiru kophaa iyya naa xiqqoo sharranyaan ture waan hin qaba ture wayiin daddalagaa ture namarratti. Naa guyyaa tokko ni yaadadda doktara tokko maqaasaa dhahuun fadhu. Ganama gizeedhaan dhufeeti akkuma dirree idarraa galleetti qarshii 10 kan just like amma qarshii meeqa jechuudha. Qarshii 1,000 bakka akkas jechuudhaami maallaqa ammatti gaafa sanitti jechuun shilingiin waan dilata akka bitti subaata si bittee waan dilata akkasii gooti. Kaftanyaaraatti kana yoo beekte sharmarke waan subaatni sumuun ifinira lama. Naa jidduu kana achitti subaatni nyaattu jechuudha daabboo fi waan na gaafa sanii qarshii 10 kan na qarshii 10 waan nariif waan guddaadha deemeetiin tamaashaa guguddoo tokko jira takka kana likki jedhu san tamaashaa bitee shilingiin waan isin bittu yaadi gaafa san tamaashaa shilingii jechuun hedduu guddaadha hedduu dhoo tamaashaa san fuudheen sijaaraa barbaade sijaaraa waan irraa daddahee tamaashaa keessatti ol guure mana adeeruma kiyya jalaa hin fuudhe keessatti ol guuree achi booda fuudhee hashara saato sanii jira muka sijaaraa keessaa boosan gubbarra deebisee san booda deemeetiin nama sijaaraa dhuguuf hin kannaaf laayitaraas keessaa hin qabaa hin qabsiisaaf Frankie duree jechuudha naa tawwaraabamne akkana laal nama hedduun godhe beektaa lamaan likki yaadadha kan likki yaadadhu jechuun akkama malee kamiidhame. Jaarsa tokko yoo maqaa tokko yoo itti nama ariyaa nama dhawa naa arfaan bira dhakeetiin kaabaa Abdallaa Mamal jee maqaan ni fadhuun yaamee kanniif naa eebbisee du'aa jina godhee saniin na dhagahama.
du'aayinaa godhee maal naa godhee laayitaratti dhahee fi biraa kute ogaan maa biraachi deemu biduu bitee sanboota gammana nama ari'ee ani akkanatti waan takka jala seenee dukkaana tokko kan achi jala achi ol seenee uummata keessa taa'eetiin uummata jidduudhaan achi ilaala ijoollee magaalaa keessa ari'ee had godhee dadhabee gaddeebee taa'e guyyaa takka immoo huccuu iidaa takka naa bitamtee naa bakka addas ni jette haa bakka amma boru gana galee nama agarsiisuuf haa huccuu bareeddu beekta bakka xarra jechuudhaaf xiqqoo masmara xiqqoo takkaan naaf naa bakka akkana sii baatee meeshaa fuudhaniituma anis jarjaran gammachuu fi maaliin gabbee kute. Shufeerri fuudhee kute Finfinnee. Ganama hoggaan kun jirtu jechuun tiyya Finfinnee jirti. Shufeerri fuudhee kute achi bakka mooraaliin taraa duraa borukkaniin akkasiin ta'a akkana jee sammuu keessatti qopheessan akkas kuttee Taayiwaanumarraa Omaar kan takka na oofisanii akkasitti qalbii tiyyallee xiqqoon eeganii bakka Omaan harkisaniin taniinti gammadisaniin iidee arafaa uffadhe san hojjetan. Naa mudannoolee kanaatiin. Mudannoo addaati gaa daawwattoota keenya. Namni hundi mudannoo ni qaba jiruun tana jechuun jiruun isinuu guutaa gammachuu guutaa kan mudannoo waan madda addaatiin dabarsita. Meegaa ammaa asii gadiittis mudannoo ajaa'ibaa hafee jira. Hayyamee jadiitti. Ani wanni niin ta'e ijoollummaa kiyya keessatti uffata adii bitadhee beektaa. Uffata adii bitadheeti. Na bareede ummati yaa hojjetanii siin naa bitee. Naa bittee fuudheetti fitti ilaala jee ichitti fitti ilaala mana galeetiin fi ilaalana taayyeetuma akkuma qiyaasaan fuudhee mana dhaqe mana gizee dhaqu beeleetiin mana dhaqe beektaa nyaata nyaaddeetiin harkan dhiqanne ilaal harkan dhiqanne beektaa uffanni adiidhaa fi fuudheetiin akkasuma fuudheetiin dhaqee fikkaa gizee kaa waan kan yakkarra tatta'a. Suugonni akkana tatteessi beektaa. Hayi sakka biyyeetiin ilaalee amma kaa baruu idaa kamiin godhu guyyaan baruu idaa miicee amma. Miicee giseen miicuu. Isaan haguugu uffanni xiqqoo akka furdaa jira. Ibiddarra fuudheetiin ibiddarra tokko ibiddeen baatee jedhaa. Shoof godhee maasi gubnee leena shoof godheeti akkanatti taane godhe afa qayyida godhe guyyaa sana akkasitti idana dabarse. Kaleera idumaarraa tanaaf qophaa'uudhaaf rifeensa ciranii naa fi kaameramaaniin kun Mu'aaz hojii hojirraa beektaa qaaxiraallee lama qabna irrafne taraawii dhaabbachaa bullee. Otoo deemu jirru Taayiwaan mana rifeensaa dhayne. Mana rifeensaa gizee dheenu rifeensa oduma cirachuu jiruutiin qalama sigoonaa naan jaan. Ida jaanit ifuma keessaa illee qabu hayyee godhaan jeen naa godhani oduma godhu jiranii tegaa amma ani dadhabeetiin qaaxiraan jiraami muga oduma cirra taa'u gurbaan taa'eeti qalamanarraa baasee fixee bakka tana faayinaan sooftiidhaan oduma kanarraa rigu jiru salaatutti jiraami inni sujuudaan baasee jira inni sujuuda ta'uu quban qabu sujuuda ta'uu quban qabneef faayinaan sooftii fuudhee kanatti qalamanarraa kan oduma kun jiru kun bahuu dideef dhaabbateetu mariige. Mariga bahu diderra mariga bahu dider qalama se inni bar qalama matasan se rigani ni akhiran dammaqe hamma dhaqeetti wanta sonoma godhan kana giraanso maali fideetti suna godhee amma yaan koo fuudhee narriga mindii jedhaan ayi waxaaf naan jee bakka ta'uun jeene sujuudnu bakka salaatu akkasi mudannoo karaa talaafaa keessa seenaanis akkattiin salaataa gaddeebisee salaatu qabu akkasi mudannoo karaa tanaan nu jira. Taate gaani amma mudannoolee waan qabu ani mudannoo nan qabu gaa uffatuma faa bitadhee aduun irraa bari'uu diduufaa garaa jala kaa'edhee rafuufaa mudannoo akkasiiti malee tabiraa hin qabu. Mudannoo uffataa kana anaa siniif maqaamma. Tiyyata nagaa shaafataa jaatti naa koflaatti buhara. Isin qofaa miti daawwatu. Isin kofalchisu qabdi ammas. Yoo isin kofalchisinillee beekaa kaa'ame tabiraa akkana isin himuuf haa naa jettan jechuudha. Daawwattoonnillee akkasuma naa koflu qaba. Guyyaa boru iidaa uffata bitadheetiin mana gale. Warri keenya iidaa an bakka biraatiin godhee dhaqee godhuu barbaada. Hin dhaqinii naan jaan. Warra sana. Niin dhaqaadhanis biyya biraati jechuudha.
Hararirraayin bakka biraa dhaqee godhuu barbaada. Kanaan isaan na didanii harfaadhaaniin deema jee galgala gabbee huccuu fudhadhee. Huccuu tana bakka biraa buleetiin huccuu tana fudhadhee deemuu barbaade jechuudha. Mana sanbuloon barbaadne isaan shawwadura. Mana beetiin dukkaana ollaa keenyaa tokko jira achi kaayyadhee huccuu tana. Maaliif ganama gisee rafee bahuudhaaf meeshaa fufuudhee boofnaaf hin mijjaawtu. Akkasittiin huccuu dukkaana tokko kaayyadhee bakka biraa rafee ganama subiidhaan fiigaa dhufe. Giseenan fiigaa dhufee ijoolleen silaa bakka sana hojii yaanu saasan qophaa'an ballama qaban. Fiigaa giseen dukkaana dhaqu dukkaanni maa cufaan ta'iin. Dukkaana gisee kaadheettu sanu. Alchi dhadhaa dukkaana. Dhadhaa eenyunarraa haa banu. Eenyunarraa haa banu. Osumaan ni dhufannaan jedhanii osumaan achi jala taa'u. Namni duruu kunoo sijaajaa fudhatee bobba'uu eegalee. Sa'aan nuti deemuu qabnu osoo nam tokko karaa wanta hin dhaqin bakka san dhaquu qabna jechuudha dirreessan. Maaliif achi deemnanii beektaa? Adiira keenya tokko jira. Kanniiraa idaa qacolannoo kan. Hanqaliit saniif deemuu barbaanna achitti. Asumaan achi taa'u aduun bariite. Ijoolleen bakka adeeroo sababa keetii gaanute wanta jechuun hin dandeenyuti nu gaddeessinaan jedhan deemaan jeen. Akkasitti ollaa kanaas gaafadhee sanis gaafadhee manni isaa eessa seetan asit dalagata malee akka nama asii kooneelfaa achi galaganti isaa. Akka carraa ta'ee anaa bakka abdii muratee bakka hedduun dhagahamee. Qaalii warra keenyaa salaan godhe mana gaan uffadhee deemee minde. Isaan ammoo warra keenya duruu dhidhiqatee maal jee hodiree idaa bahee. Akka carraatii abbaan dukkaana sanii makiinaa takka qaba maatii wajjin uffatanii karaa idaa dhufa ulaa dura dhufan. Bargaa isaa jira jaanetu hin dhufne. Achi na dhufan. Achi akkasitti fudhanii naa kannan. Giseen ani karaa dirree idaa garagalee bahan namni gayyaa hojjiran. Akkasumatti hin dabbarama saniin hanga sa'a booda dabarse. Sa'a booda gaafa takka dhaqee niiraa idaaniin fudhadhee sa'a booda maaliif mudannoon addaan mudatiin ammaas. Gaafa ijoollee kana gaanni biitan makiinaan teenyu rarree jira. Rarroo osoo ta'e shilingii qaballee ichi nu geessitii. Nuti gaafa keenya baabura warri diradhaa baabura. Nuti gaafa keenya Hararitti. Daa'ina rarraana daa'ina karaa nyaatun binnee kan kanafaa yuudii kana faalaa akkana cirrachaan deemu kana jala dhayine cirrachi kunis gaafa ijoollee kana waa takka naman godhu ija kanaatti suma seena sira ganna qaba daa'ina kana eenyu beeka gama duubaatiin banamaa bara kanatti akka milibaasii cinaachaan hin banamu daa'ina kana noo kanatti rarreefaa ulaa tana bananii akkana si gaddarba ani kun gaafa meeqaan akkasa koo'ee jira. Akkasii dho'ichi gaafa ijoollee namni humna dandama. Akkasittiin uffata iidaa san uffadhee fitinaa meeqa fudhadhee uffadhee hanqaliillee harkadhee iidaan godha jeenaa deemu jiru naaf saahiba kiyya nam lama makiinatti maaf irra rarraa'in. Numaa makiina rarree achi deeme. Boolla takkaa jira karaa kanarra kana karaan goroggoriidha. Bishaan haroo kana halkan roobaa bulee bishaan guutee jira. Itti rarraanee numaa xiqqoo deeme haroo keessa achi nu naqeetuma nu arkee nu rarree firee namaa nutti hin qabiin. Firee namanee ulaa banee nuti sodaa saniitiif nu qaba jennee gisee buune haroo keessa dhufdhuf. Isaan hubatanii. Isi sadeenu. Eenu sadeenu. Uffata idaa haroo kana toof godhaa. Keessachi baane. Akkasitti guyyaan idaa waa hedduu mudannoo lamaan saniin. Innaafa harka dibattee ichi boodonaa zeetaa fi kanaa nagisee nyaatte. Innaa kiyyaa bareedaa maarreetti nama agarsiifne. Innaa dibattaa. Ani san kamiin qabanii beektaa? Uffata idaa boruu idaa irra bitattaa bara. Uffata idaa ijoollee wal garsiifachuudhaaf ka boruu idaatiin dukkaana na erganii beektaa? Uffadheetiin dukkaana fa'aa dhaqaa beekaa. Kaniin dukkaana haajaa irraa hin qabne faraan ammaas
dukkaana warra keenya sinnaan geemi ani immoo hagama sitiin dhaqa. karaa kanas Fagoo uffadhee shaajii bara kuma maarraa idaa akkana na lallaalan kaa'u ala kana fira lallaalaatiin anis mee abdii buskuuta sanni jira jaan Ammoo bitu bituu kan hin jirreen gaafadha maallaqaan bituu akka hin jiru naan jaami hayyee jeetiin achas deebi'a akkasitiin gargaarsi bakka maali ni beekta inni san boroo yoom dhufee tuma hifadhu bakka hifadhe. Huccuun idaa miilli addan baqaqee. Huccuun gaafasiitis akkam seetanii lallaaftuudhaadha. Jibriin akka waan arrabaan maali maasii hancufaa walitti maxxansanitti hoggaate akkana xarrrr. Wayi mana abootii dhaqee akkaliitiin gurranne gana akkamitti taatu. Taphoota magaalaa Dirreedawaa keessatti taphatamu ammaan tana ijoolleen hin taphattu beekta. Hin taphattu. Taphni san garuutu waanuma nama barsiisaati waan nama bohaarsaati. Amma gaa teekinooloojiin guddachaa waan dhufteef namni mana keessatti pileesteeshina ammas keessaa fogaa intarneetii waan jiru jecha. Wantoota akkasiitiin yeroo isaanii huban ijoolleen yeroo ammaan tana nuti akkaliit miilaan dheeyne yookaan baalagaariin dheeyne fudhachuu turreemi. Amma ijoolleen ammaa dawwaltee moobaayil baankii gidanaa. Akkaawuntii keessattiin ergaa akkaliit xiyyeeffannee. Tanaaf tapha Dirreedawaa keessa taphatamaa ture keessa tubbuluuf ni beektaa tubbuluuf. Waan yoo tubbuluuf ammatii shoonni ananagee kisa faante saasalammata anguna baliine konjoo si bala afaan hedduu afaan adda addaati anguna baliine konjoo si bala jaamiti waggaa akkana beektaa tubbuluuf. Batishante, amagarran fadde. Asana kise fante, akula bali. Sasalamatine, angula baline, konjo si bala. Beyan. Kaisaba. Animba. Wambe marre. Sunis nijra ka. Takiye lamiyenis nijra. Takiye lamiye lamaka. Kan TV Oromiyaa irratti dulaalaa ture. Taphoonni akkanaa hundinuu ammaan tana. Isin ilaaltanii? Okay, bareeda. Yaamasaa ummaa guddoo haajiyaa mana fa'aa dura dhaquufaa jira. Ammas takkaa yaadadha. Halkan wanto ni jira soomana keessa. Soomana keessa wanto guurrattu qaba. Guyyaa boruu iidaati yaamasaa jechaati kan dheeytu sun guyyaa boruu iidaatiiti beektaa. Ammas maaltu jira seete kan hani yaadadhu gizeenii fi roobni dhabamee gaanii jiraa miti. Gizeenii fi abaaruu jaanii majaansa. Aboosan girgiraa ibidda kanaan godhee magan dachii magan samii magan yalloo yaa habii yaa salaam jecha wayyaa salaam hin jiruun barsan hundi ammoo. Hogguma san roobni qullaa rabbii nu dhagaya baxalaq bishaan kana san booda qoofni dhufee shumoo nyaatanii namuu gabba. Taphoonni akkasii san hundi gara teekinooloojii jijjiiramee har'a moobaayil baankiidhaan haqqalii dabruu eegale jechuudha. Akka gurbaa tokkootu yaa sheekha wiskiin halaal immoo haraami yaani. Wiskiin maali jeen? Wiskiin maali jennaan waan mi'aawaa takka waan nama gammachiisaa jeen. Halaali jeen. Waan nama gammachiisaa waan mi'aawaa. Yaa beektaa. Waan nama gammachiisaa waan mi'aawaa yoo ta'e halaali jeen beektaa.
إني خمري وام متى قربان على اللي فتشوف هذا سو أنقص ما واني جو فدويتا جدي لما يمدين يا هالكوني حلال جينو برو بابار على يا بيخو كبا سوم بيني يا معاصرة تو قبدا زمن خيجرات شو قبدا أكما علماء هيوني قدان جانيتيز نحن نعيش حياة الرسول جان وليس زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نتجرين رسولا جيران نمالي زمن جرا جافا في جرا تربة فاساني ميتي Egaa daawwattoota keenya sagantaan keenya kan bohaartii Iidul Faxiree sababeeffachuudhaan bifa kanaan isinii godhaa jalqabarraa haga xumuraa kana fakkaata. Sagantaa biraa kan kana caalu kan kanarra bareedu babbareechinee saayibban qaqqaalee kanaa wajjin qabadhee hangaan dhufu nagaan naaf tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Eid Mubaarak.